Rotti gatoodda. Kallanne qo'aati. WhatsApp isaatiin miti maa Mustafaa jedhaani? Jaarsaaf jaarti walitti hidhaa jira WhatsAppidhaan kenna. Kanaa barreessu kan namni naa barreessu inni arga kan isii bar sanuu maqaa awwal jedhee si qabatee bar. Jaarsa kee maa warqeetti uffistee deemtu? Obboleettii bar afaan maal qaqaarta beektaa? Maal hasaarta beektaa? Maal akka dubbataa jirtu beektaa? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Hordofaa fi kabajamtoota keenyaa hundi keessanuu akka minnee qabdanii jirtu isiniin jecha akkasuma warri amantii biraallee ashamaa harka fuunee isiniin jedha. Hordofaa fi kabajamtoota keenyaa akka minnee qabdanii nuti nagaa qabna alhamdulillah galata rabbii. Deebineetini dhufneetini jira Roozaa maaliif deebitee dhufte jechuun keessanii oolamuun zamoonii kana isinirraa jidduudhaan babbadu jira jechuudha. Ayyaana kanaafillee akkasuma filannoo irra tutturree bakka waa hedduu jechuu kanaafuyyuu. Kanaaf hordofaa kabajamtoota keenya hadda ammootu dhugaa rabbi dubbachuu fi waan ajaa'ibaa tokko hattu na aarsee. Roozaa maaltu si aarsee jechuun keessanillee hin oolamoo mucoo xiqqoo takka mucaawwan fi bareedduudhaan maashaallah tabaarakallaa dhugaa rabbi dubbachuuf ani beektanii waan hunda keessatti illee nama cabsullee hin jaalladhu. Dhugaa namatti hima jechuudha. Namni yoo bareedillee bareeduu baatillee ittuma hima jechuudha. Zamoonii kana micatii takka walii gadi oofu jira jechuudha Mustafaanii micatiin jechuudha dhufanii gaafa firaankiin irratti dalagaa sana agartanii isaanii wajjin ciisu itti dhufe san jechuudha. Hedduu takkaan shakkee ture jechuudha hadda ammootiyyuu bilbila kiyyaan itti barreesseetiniin ture micattii. Akkasii hordofaa fi kabajamtoota keenya micattii jechuudha. Waasaappiin kiyyaa fi kan Mustafaa walirratti hidhaa jira asilanii. Waan namni naan jedhu bakka waliigala Mustafaa fa'anii WhatsApp tokko walirratti fayyadamna jechuudha. Hordofaa kabajamtoota keenya itti barreessee hiika waliin jedhan fa'aa argee hedduu takka coggaarraan kun na gubate. Sa'aatii ammaa kanatti micattiin mana barumsaa jirti gaafa yeroo isiin mana barumsaatii dhufteetti anama maal jedhu hin beekne itti barreesseetiin ture. Akka nama isa taatee bareedduuti yaa kottumee mana hin jira waas gaafachuuf hin barbaade sittiin hajamee minaamin jeen isinii galee maaliif isa fakkaadhe itti barreesse jechuudha inshaallah. Maqaa eenyuun qabatee osoo beektan islaama maqaa dhalaan qabataa mitiiree anammuutumetti lakkoofsa qara shawwadee irraa fudhadhe. Lakkoofsi waan isii beekuuf akkamiin maal jedhee qabate beektanii maqaa awwal jedhee qabate. Dalagaa dhiiraa argitanii akka namni ani WhatsApp san keessa seenee itti hin naqaaneef jechuudha dhugaa rabbi dubbachuuf maqaa awwal jedhee qabate. Maqaa dhiiraa keessa silkii dhiiraa keessa Ahmadi Awwali Kadiri Miftaha ebeluun gaafa baay'ate maqaa dubartii ta'uu beeka. Kun shawwaduudha. Wassosobiina jedhan san jechuudha isinii galee. Kanaafuu awwal jedhee qabate awwalimmaan kun kan manatti minaamin jiru yeroo lakkoofsisiiti. Kaza achuma bareedduuti yaa kottu sittiin hajame waa'ee waliin mari'achuu barbaanne waa sitti haasofadha. Kottu jeeniitiin muudii isa fakkaadhe jechuudha. Isa fakkaadhe itti barreesse jechuudha. Oshi bakka inni dhufaa rakkoon hin jiru mana barumsaa irraa galuutti hin jira haga saniin eegee minaamin jette. Kanaaf hordofaa kabajamtoota keenyaa waan jarri bichaa walitti qabanii amma mana Mustafaa jiran mana Mustafaa taa'u jira isinii galee mana kiyya hin jiru mana Mustafaa jira. Waan jarri tun bichaa walitti qabanii yoo ani dhugaa rabbi aslan nama jaarsa kee irratti lubbuun na baane. Irratti qaldii hin beeku dhugaa rabbi dubbachuuf qaldii jaarsaa minaaminii kana abadan hin beeku kan dhugaa rabbi isin hime. Kanaafuyyuu micoon tuni haga isin mana barumsaatti dhuftuuf isin Mustafaa mana jira jettee dhuftii mitire inshaallah rabbi walitti nu fida jechuudha. Kanaafuu hordofaa kabajamtoota keenya viidiyoo isinitti hin dheeressu. Waan tokko ammumaan waan tokko matarra isin baate isinii galee yoo amma ofirraa waan tokko hin eenye nama miskiina nama nagaa fakkaate isinitti dhiyaatu kanattu booda jaarsa namarraa fudhata. Dhugaa rabbi dubbachuuf nutu qaraa jaarsa namaa fudhannee yoo ammallee deebi'anii jaarsa keenya nurraa fudhatanii tun rakkoodhaa yookaan eessaa fuunaa haala kanaan jechuudha. Dhugaa rabbi dubbachuuf. Aslan jaarsa ganamaa gaafa taate kan kellis jala hatuun hin oolamu. Kanaafuu Allahu alam jenneetumaan itti seen tawakkaltu alallaa jennee itti seenna jaarsa silaafuu kophatti qabaa jedhanii amanuu miti. Wayituma galgaluma galee yookaan haa galuu waanuma isin barbaaddan isinii haa godhu. Maaliif isiniin jaabeetan jaarsa kophaa kiyyatti qabaa jechuun kijiba. Jaarsa nama wajjin qabaa. Bakka nama hedduun na wajjin qabaa kophaa kiyyatti qabattee jaarsa kan kee gaafa amante soba jechuudha. Kanaafuu jaarsi kiyya kan nama maraatti jedhi amaniitiin ijaan hin argini gurraa hin dhagahanii jiraadhu jechuudha. Kanaaf hordofaa akka kabajamtoota keenya ani dubbii kana dhugaa rabbii hin danda'an jaarsi kiyya namni akka harkaan tuquun barbaadu waan an harkaan qabee namni akka harkaan tuquun barbaadu lubburratti du'uun barbaadan ciqaciqee tokko malee. Isinii galee karaa jaarsa namaa fudhadhee akka jaarsa narraa ammallee jaarsa kiyya illee narraa fudhatanii hin barbaadu haala kanaan. Rakkoodha.
Kanaaf furtuu kabajamtoota kenna haga isin dhuftutti kaameraa kenna cufnee haga isin dhuftu kaameraa kenna cufnee walitti deemina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafaan tura bakki tosi sirreeffadhe jechuudha. Itti isin barri banaan gibbiillee kanallee banaan dhiisa. Ofirraatiin hin qaxa'eetiin taa'ee si eega isin Mustafaatti wajjin mari'achuu naa dhufte qalqal jedha. Kanaaf akka xumuraan nafaan tura hortaa kabajamtoota kenna isiniin jedha. Baay. Mustafaatu na yameeti. Mustafa siyaame maal jee siyaame Maal beek manuma jiran an jedhe. Mana jira siin jedhe ati isa barbaada dhufte Kaasilaayuu maal barbaacha dhufa jetteeti. meerra deebi Maal jechuu yaa mana isaatii mitiiree mana isaa maal gochuu dhufe isuma barbaachuu dhufe malee. maal walitti qabdasiif Mustafaan asila Mustafaan usitti hin barreessine akkasitti barreessi ana malee. Maal jechuu waa bilbila isaatiin natti taasee barmaa. Bilbila isaatiin maal sitti taasee waasaappiidhaan sitti barreesseera. Waasaappiin kiyyaaf ka isaa asila walirratti hidhaa jira. Si galee ati maaltu si rifachiisa ree? Homaa takka. Isarraa maal barbaadate ganaa ilmoo daa'ima xiqqishoo tana barumsa barataa jirta. Maaltu wanti inni siin jedhe maaltu si barreessisee si fechisiisee asilaan mana dhiirti bichaan jirtutti maaliif qanqan jedhaan haa dhufte? Maal waan biraa maal qabna baranaaf Mustafa nama takka walirraa hin qabnu. Maal wal biraa goota reessi mooyitii maaliif siyaama? Namni akkanuma walitti dhufuu hin danda'u si lama rakkoo qaba. Akkanuma walitti dhufa maashaallah tabaarakallaa. Maatii hiriyaa dhiiraa hin qabdu moo? Okay, hiriyaa dhiiraa dhabdee jaarsa kiyya hiriyaa godhatte reeti. Maal rakkoo qaba ree silaayyuu ati mana hin jirtu silaa hin fuune maa waliin hin galle waliin galtaa immoo manaayyuu hin baastu kam jaa maali sila? Akkam si godhaa rabbuleetiiti. Maa dhuguman dubbadhee silaa walitti hin galli silaa si hin fuune. Anaaf inni walitti hin galle atitti naa galta dhayxee. Hayyee badabboo. Waan addisii qabdaa yuumee dubbaddu waan bareeddu qabdaa bagasii haamee taakkamittu naa dhufee baasa naa bahee yoo hayyee mee. Yaa obboleettii barra ati akka yaadutti hin jirru nu garuu ilaala ati akka yaadutti illee yoo ta'e silaayyuu siin fudhannee mana siin galchannee maal taaree silaa ani akkuma hiriyyaa bira dhufe. Maashaallah. Hiriyyaan dhalaa addunyaa irra dhabamtee hiriyyaa dhiiraa naa baafachuu eegalte. Maal rakkoo qabamaa? Jaarsa kee maa warqeetti uffistee deemtu moo? Obboleettii bara afaan maal qaqaarta beekta maal hasaarta beekta maal akka dubbataa jirtu beekta. Dhuguma jiru dubbachaa jira ka maali indee adduma gootee bara keeba yoo mara adduma kee sila kanan dura jaarsa biraan qabdu moo? Qabaadde dhiisee maaltu si ga'e jaarsa 100 yoo qabaadde kun amma jaarsa kiyyaa miti maaltu si ga'e anuma fakkeenyaaf anaaf inni wal fuudhuu deemne maatii kiyyatti ergatee hin jira jechuudha. Kan si galee waa xiqqishu booda ni kaadhachuu deemna. Wanti hiriyyaan dhalaa dhabamte adaa hiriyyaa dhiiraatiin mana itti naa dhufuu deemtu hiriyyaa dhiiraa barbaaddattuuf maalinni sin jedha mataamin siif inni hooma walitti qabdan bichaa naa himu. Hooma takka kan qabnu sin jedhe barna dhagaa walitti deemalee ammas. Jaarsa kan kee warqii uffisse naan jedha hartaar. Akkoo yaa mana isaa dhufeemi maal rakkoo qaba dhufee wajjin taphannee gara mana kiyyaa deebi'ee gala. Maal wajjin taphattasi? Haasama bakka haasama. Tan jee bara. Taragaggee kaasitti himaa waa wooqaa. Maal taragaggaadha manatti hidhaitee maal wajjin taphachuu barbaadde? Hooma takka bakka taragaggee ani homaan qabu akkumaati yaaddutti homaan qabu bakka Mustafaa akka ijoollee takki kuwaasii minaamini juwaa wajjin taphachuu barbaadde? Yaa Mustafa akkati yaaddutti yoo ta'e akkuma obboleessa kiyyaatti allaala akka hangafa obboleessa kiyyaa na gorsaanis anis yaa'u isa kabajaa saniif malee yoo takka. Maasha Allah kophatti wal waamtanii kilaasii takkatti wal gorsitanii jechuudha. Maal rakkoo qaba silaa akka obboleessaaf obboleetti wallaallaan. Barumsa safa asii qo'achiisinna inni irra sii bahaa darsii irra sii bahaa barumsa irra sii bahaa. Kanatti addunyaan guutuu sa'aatii kanaan zeeroo taatee bara. Hayyee. Amma maal godhinaan jettare? Ati maaliif irraa barbaaddaa maaliif bakka inni bakka sibicha barbaadde manatti xaxxan jedhaan dhufte. Kanuma bichaa. Hooma takka hin barbaanne bakka hayi maali nan dhageessu sila waan sitti himuu jiru nan dhageessu ati. Hooma takka hin barbaanne bakka akkanumaa nan dhufe na dawwalee. Isaa miti jetteedha situ. Sii barreessee bara. Waasaappii sii barreesseetiniin koottoo itti sin jedhanaa fiigaa dhufte. Nyaatuma keetu nyaatteeti. Ati akkamitti akkati barreessuu dandeessu waasaappiin keessaatii miti maa Mustafaa jedhaani. Jaarsaaf jaarti walitti hidhaa jira waasaappiidhaan kenna. Kanaa barreessu kan namni naa barreessu inni arga kan isii sanuu maqaa awwal jedhee si qabatee bara.
Kaatee amma akkatti jalqabdi gaafa fuute immoo yoo bilbiltanoo kan inni asawwati illee dhageessa bakka ay rabbi si hawwasu Mustafa. Maal rabbi si hawa anatummaan tunu na ajaa'ibde nagarra mujjirtaa barate. Ammaanu akka WhatsApp isaa kaati laaltu taate. Dirqama kaa jaarsa kiyya WhatsApp miti waan barbaade jaarsa kiyya maal jette maa yoon fuute maa waa waliin galtanii silaayyuu maatii kiyya ergatee bar. Ganaa jaarsuma ergate dhiisullee danda'an bar maatiin kee. Amma waan maatiin kee ayyarirra hafte jechuudha. Si dhiise jechuudha. Andamoo waan akkana kanallee wanni hin jedheen natti hin qalladillaan. Qalbii jaarsa kiyya kana inuman dhaga'u laalan. Sigalee afaan kan kee walitti qabee kana booda Mustafaa bira si agarraa wallahi si ajjeesaan. Zayitii daffisee keessa si cuubee keessa ol baasee keessa si cuubee keessa si taasisee keessa ol si cuubu. Ayyee. Si dhiisa. Si dhiisaa qaraanitti jirta. Kama dhiisi jettee mi amma dhiisi jettee amma kinoo si dhiisi jedhe maal barbaada kana booda mana Mustafaallee qanqan jedhaa dhuftee sigalee mana Mustafaattillee dhuftee isallee barbaada dhuftee waan takka inni yoo si jedhalee silkii jalaa kaaftee yoo silkii maa jalaa hin kaafne yoo si jedhe bakka natti hin bilbiliin jedhiin kana booda. Maaliif? Maal rakkoo qaba maa? Akkuma obboleessaa naa dawwalan haasaa bakka mana isaan dhufuumi silaa alatti tola agarra mana isaan dhufu. Kana feeteemi? Alatti tola agarra. Maal rakkoo qaba silaayyuu mana nyaataa guute achitti tola agarra achitti. Okay nyaata hunda si affeeraa jira adaa inni. Adaa mana nyaataatti illee wal agartan alatti illee wal agartan hoteelatti wal agartan. Si hime bare akka obboleessa kiyyaati Mustafaanii waan biraa wal biraan qabnu. Anaa guyyaa takka ganna baasee na nyaachisinii si nyaachisa hoteela si fidee. Akkamitti akkas si fida ree akkamitti akkana godhatta silaayyuu garam si fida. Maraachisaa dhugaa. Maraachisaa. Situ ta'a jechuun hin ta'u situ ta'a jechuudha. Taa'ee miidhagdii tana taa'ee lakki miidhagdii tana. Taa'ee miidhagdii tana irra kiyya keessa waa taata. Hindoon barboonissu tabirii badaasiyyuu mana siin galatinna horee waa dhugaa jirtu nutti himkaa hogaa si fuudhu taate. Maal na fuudha silaa jaarsummaa si ergatee. Hoteela mana nyaataatti wal agarra. Anaa guyyaa takka gabbahee shaayii naan bitini si mana nyaataa si fida jechuu inshaallah kunillee caccabaarra bisa caccabse goggogaan kun. Caccabama ta'uu jalattee birootti gatoodda. Hinqallanne qo'aati si hinqallanne. Bakka na dhiisi achi. Hinqallanne. Na dhiisi bakka. Maal si dhiisaati maal qabu barbaade sarara. Manuma keetii fi miti baa bakka ammaan achi. Safara kanatti laala ammaa achi dhufin agarta. Mustafa maddi ammaan booda hin gahu. Gahee bakka isa barbaadeemi. Isa barbaadee miti la safara kanatti wallahi azayii dafisee wata rangasina qalbii jaarsi kiyyaa siin beeku ishee. Qaxxisiisitini kana booda sii Mustafaa bira geetu sii Mustafaa waa jedhu inuma haadha gawa warri kiyya ishee. Bayi bakka si asi gadi. Baalagee. Hooqa bitin ibsa kan kelle. Taga keetii tana taa duniyaa galaafatte. Barri kana gachuufi bayi. Alee safara kana deemina garta. Hindoo misirumaayyuu. Baga agartan ka Oromoo sirumaayyuu bara waan isin qaayitu arkitanii bagan dhufee moo barbaanne alatti wal argina haa barbaanne akkas wal goona. Wallahi lazim isin waa barbaanne akkas mana dhaloo kana barbaanne ala wal argina. Mana nyaataatitti anaa gabbahee kana bara dhiirti jaartii si mana biraatti inni dhala hambaa olii gadi kuma meeqaan alatti affeera. Kakka isaa kanniini kakka dhiira akkanaa kana wallahi cicciranii shintibaatitti gagguuru feestaala keessatti. Alatti wal arginaa maalidha akkasiidha. Bagan kaayee garuu kaameraa kana wallahi waan Mustafaa kadhiisu taateen argitanii. Inshaallah. Xiqqishuma siitu hin qaanfatu jechuun hin qaanfatu. Alatti bakka nyaanatti wal agarra bakka barbaanitti wal agarra bakka maalitti wal agarra bakka akkasitti wal agarra. Xiqqishu namni wanni hin jiru xiqqishuma siitu hin qaanfatu. Namittiin ibidda natti na hidhe micoon as lammataayyuu gadi hin jettu xiqqishuma isiituyyuu. Hiriyyaadha. Manatti wajjumaan xaxxabanna. Dhiirti maal wajjin taphatte asilaan dhalaa wajjin maal wajjin taphatti yoo dhiirti. Dhugoo rabbii dubbachuudhaaf dhalaa meeqa manaa beelee dhalaa meeqa mana dara dhiirti dalaguma dhiira hundaattu akkana jechuudha. Takka harka 190. Wallahi miidhagina kana ofii mana yaamee miidhagoo daa'ima sana booda waan takka hin godhu jechaafi malee hiriyaati yaamiti. Wallahi osoo dirra kii taateetiniin dhiiga afaanii funyaanii isii yaasa. Garuu birka kana Mustafaa dhiiga afaanii funyaanii yaasu ta'a inshaallah yoo ani bakka inni ciisutti mataa isaa addaan hin baasin baalagee kana. Akka jiru takka bajamtu kenna dhugaa rabbi dubbachuuf hedduu takka aarii keessa ture simmee taawii ta'e
hedduu takka aarii kanaaf hortaa kabajamtoota kenna. Haga xumuraa waan dhufaa turtaniif baay'ee takka naa galatoomaa baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabajna. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti inshaallah rabbiin anaa Mustafa walitti anaa fidu.